komantii keettee bargamme komantii barreessita jirti. Uummanni maal nuun jedha jira nu dhufe jechuuf jira raanillee hayyee Hundi keessanuu galatoomaa abduu anaa dhufu abduu kiyya anaa dhufu abduu yene waa jennu waa NW kana yene waa jenneetuma yoo dhiibnillee anaa dhufu abduu kiyya. Anaa irraa haftee akkamii gammee kiyya mangistiin? Hafeemi isin qabaa akkamitti namne isin qabaataa akkamitti namne leenca kiyya. Bagarra nu haftee waan gochuu qabdu gootee jirtaa. Kana caalii akka sirriitti hojjechuu dandeessu ammanni kun imaanaa guddaa sirra kaa'ee argite. Beekaami. Siyyuu jettee dhaabbatte sana sin qaanessinee akkasitti irree tokkoon akkasitti baanii wal bira dhaabachuun suni miiseejii guddaa nuuf dabarsa. Maal akka ta'e maal gochuu akka qabu namni kamuu garamitti deemuu akka qabu akkamitti deemuu akka qabu yoo maal hojjate gamtaadhaan namni kamuu akka wal bira dhaabatu arginee jirra. Injifannoo cululuqaa akkasii san akkuma kanaan dura osoo geemiin eegaliin awwaasiin jedhaa ture awwaala warra of tuultotaa gaffageessinee biraa gallaasanii gaduma fagaate. Dhugaa rabbiiti. Haala saniin midhaagee hammamiyyuu turu beektaa hafuu dhabuun isaa baay'ee nama gammachiisa. Chaalenjii nu godhaa ture dhugaa dubbachuuf hojii keenya dhiisnee sa'aatii agasii turuun isaa wajjin wal qabatee namni sadarkaa itti abdii kutatee waan biraa keessa isinis tarkaanfii biraa fudhachuuf deemtan san geenye achirraa dhufe ammoo injifannoo akkasii turtii dadhabsiisaa booda akkasitti injifannoo cululuqaan galuun sun baay'ee nu gammachiisee jira. Gurbaa gurraacha kanallee naa galateeffadha Oromoo dhugaa rabbii dalagaan isaa baatii tana guutuu erga angeema qabadhe dalagaan isaa kun Abbaa Abdii dalagaan isaa waanuma geema kiyyaa taate dhugaa rabbii beeksisa guyya guyyaan cadhisee hojjetaa sa'aatii aan bilbile namni an keessaa waa mari'adhuun illee xinnatti namni silkii bilbiluu danda'uuf isaa kanaafi abbaa abdiillee kunoo na bira jira nama akkaan jabaati. Abbaa abdii ka isini social media irratti fuula dabaasaniin beektaniif kanu lafa beennu garagara. Abbaa abdii nama sirnyaati dhugaa rabbii Oromoo dhugaa dubbachuuf aniyyuu tutturee arge dhugumatti nama qubna garii qabu nama sirnyaati abbaa abdii baay'ee. Yoo gaafa kanaan jiraanne yoomii fire? Kanuma namni fagoo isa laaleeti achi gubbaa isa argu sun akkasumatti nama akkasii wayii akkan seene abbaa abdii nama waliin qubna garii godhatan nama waliin cira godhatan nama waliin mari'atan abbaa abdii dhugaa rabbi na bira jiraaf miti dhugaa jirutu kana. Abbaa abdii asumaan ergaatti dabarfadhaanillee ni gamme akkaawuntii kiyya kana meediyuutii godhe abbaa abdii hin dhagaa? Hin dhagaa. Okay. Akkaawuntiin inni wayyaa qabu kaliivelii guddaa qabu silaa. Haasa'ee qabu abdii. Na didee? Yaa quba qaba ka 32 moo 33 sirra goote. Yaa. So akkas godhi galatoomi mangisti. Itti fuufi Raayima. Gammee dhugaa hedduu gammadee Oromoon hundi akkasumatti gammadee baga irraa aantee baga milkoofte leenca kennaa rabbiin Oromoo godhee si uume Oromoo keessa si uume Oromoof si dhaabillee haa jiraatu. Dhugaa hedduu galatoomii baga gammadde jedha waa hunda jaala. Abbaa abdii hedduu gahu galatoomii dhugaa erga wanna viidiyoo daladdirra haga isaan achitti baanitti waliin waa hedduu tolchaa turte waan geemii Isa geemii sin beekanii waa hunda hin beekanii waa hunda achi teettee himaa turte. Dhugaa hedduu galatoomii Oromoo hundi keessanuyyuu galatoomaa ulfaadhaa. Jazaa keessa rabbi isiniif haa deebisu. Akkasuma wal bira dhaabadhaa tokkummaan keenya yoo ofii kennallee baay'ee walii galuu dadhabne bakka diina tanatti seeraa walii galla. Hundi keessanuu galatoomaa wallahi. Baay'ee galatooma. Amaan kiyya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Anaa dhufu amaan kiyya. Ana gamme. Oh. Mashallah jenne jirra ummanni keenya ummanni Oromoo ummata waa qabu qofa osoo hin taane ummata uf qabullee hedduu haa ulfaatanii haa galatoomanii haa jiraatanii haa qabaatanii haalatan haalalisanii dhugaa dubbachuudhaaf hedduu irraa boonnaa baay'ee achi jala ture eegas yommootu jidduun hin deemeeyyuu ciini suni akkasitti fardi kiyya akka kooraan fe'adhee dhufe na jala agartee badee farda soqaa oole'an
nazmi illee qabadhee dhufee akkasitti na jalaa bulte ammuma eegas yommootu dhiiseen deemu asitti gungumee biraa deemu barbaada. Hedduu ulfaadhaa uummanni keenya uummanni Oromoo sabni koo Oromoon saba olii yaadu saba dhabaa qabaatan godhii takkaa nyaatu saba hoyaa olii biintu utubaa jireenya walirratti hin qiintu waan badu waan tola addaan baasee beeka. Mirga namaan tuuka ofiillee eegaa alaa itti gallaan dhuun buqqee deegaa isumaliin dhehee isumaliin jeeqa. Yaa saba Oromoo yaa saba galaa namaa kee doomsitee ka ormaa qarta waraa namaa orma nyaachiftee kee agabuu bula. Hin dhagaama ummata. Dhaga'u jira. Hin beeku anarratti cufee jira akkuma jiru liiviin irra cufee jira asirraa hin beeku. Nuwu akkasuma jira nuwu akkasuma nu godheera. Itti fuufiin dhaga'ama Leencoo. Waan himaa turreef kaleessa farda kee soorii jabeessi qee dhiirota kaleessa maal gochuu dhufe dabeessi baatee milkiin galte siin dhooyne gufuun deeroon irra deemtu karaa Leenci dhufuun akka gurbaa fuudhaa garmaame fardi kee sirraan hambifanne waan qabu warri kee uummanni arrumaa waan ajabu qaba sagalee nuuf taate hin dalan daba kanaaf xiqqaa guddaa waa'ee kee gungumaa. Injifannoon keeti siin jenne durumaa laayikii fi sheerii kun leenca darbataa hawwataaf shamara yaa'ee ilfataa Oromoon dabaree leenca garmaamsisee gurbaa maqaa qabu maqaan waamsisee farda kan kee lugaamte duudhaa kooraa jabeessi wanteef gaachana garraan ni rifata dabeessi sanyii mootii kumsaa sanyii bakar waaree sanyii sheek xalayaa sanyii taaddee birruu sanyii caalii shoonee sanyii amiira ismaan sanyii agarsiifte waamaraan sanyii leenjisoof waaqoo tahuu kan keetuu baran Koftuun ofa keessatti faana fardaan allatti guyyaan hin genne jedhee eege dhiiraaf dubartiin hubadhu xiinxalli kun jaalala kun marti. Koftuun akkasiin tolti reebdee afoo murattee deeboo tarte deebifte niitii sirraa fudhatte. Harree duuka guluftee milkii fardaa hin cabsine darbattee keessa baaftee eboo irraa hin dabsine Oromoon Oromoof waan ta'u argitee baga milkiin galte gammachuu tashite. Galatooma. Wow. Galatoomi jabaa keenya. Galatoomi Leencoo kiyya. Ati Leencoo maa beeka akkuma maqaa keetii jirta. Akkuma maqaa keetii jirta ati Leenca naa jiraadhu dhugaa rabbi dubbiyya jabdu dubbatte akkuma dura jenne kaleessa silaa waan akkanaa kana hawaasa kanarra dhiyeessuu turre silkiin kiyya kaleessaa miti hadhumayyuu akkuma jiru jira maal akka ta'e hin beeku nama biraattu nama diidaa galchuu jira ana waa takka na ajajamuu dide. Reef nam mul'iseeyyuu nama keessa jiru amma arguu jira dura mul'uma nama arguuf qofa ilaalaa ture akkasii baay'ee galatoomaa kalee ture silaa adhallee dhaqqabannee irraa homaa rakkoon hin jiru kakaleessaatiif na hoffolchaa uummata kiyyaa ammallee warri jala jirtan namoota keessaa ol nu galchaa nageenillee kunoo as jala dhufeera uummata kaniin naa galateeffadha Oromootiyya naa galateeffadha mee ufumaa wal naa galateeffadha dhugaa rabbi. Waan jedhu wallaale aniin jecha barreessaa oolu aniin jecha daraddaraa oolu qalamaani yeroo miira keessa galtuuf yeroo miirri jaalalaa sirra dha'u miirri kabajaa yeroo sirra dha'u waan jettu wallaalta jecha dhabda kanaafi ani galatoomaa jechuun xiqqeessuu wayina fakkaata nama waan xiqqoo sii godhan illee galatoomii mayitta ka guddaa sii godhan ammoo yoo galatoomii itti akkamiin sadarkaa waan kanaa kennee dandeenya hundi jedhu yaada namattaa kanaafi dhugaa rabbi baay'ee naa jiraadha naa galatoomaa jooker kiyyaanaa dhufu. Gamme. Wayye. Gamme baga milkoofte baga milkiin galtee baga fiillee milkoofte hawaasa hankeellee gammachiifte wallahi baay'ee tokko sii gammannee jirra baga gurbaan sunuu si mo'atee si osoo hin taane Oromoo mataa hin cabsini silaa halkan san akkaataa itti bulanii fi akka itti bulan lafti sunuu hin bariitu akka isaaniitiif sila. Oromoon gaafa walii galee akkuma jedhan Oromoon galaana irra akkuma jedhan nagee olnaaseen saabee nagee Oromoon albee waliin qalu mana manaa qaba malee albee diinaan qalu bakka akkas godhee galaa baga milkooftee baga milkiin galtee gammachuu hankee sii gammannee jirra. Baga diin harkatti namni sin jedha gamme. Galatoomi wallahi baga walumaani kabajaan kenna silaa ka tuqamu anillee wanni yaaddoon ta'ee muluma irribana dhogge maali seetan Oromooti maqaa kiyyaan ana sababeeffatanii sababa geema kiyyaatiin sababa muwamuu kiyyaatiin uummata Oromootiin akka waa jedhan inuman feene ani isa ka irribana dhogge yaaddoon ta'e dhimma mo'atuu fi mo'atamuu geemaa ani nama geemaatiin illee miti nama geema taphatuu illee miti.
yoo maallaqa ammoo yoo taate namoota jajjabaa Oromoo sirnya keessaan itti madhee qumna gadi waan akkanaa godha waan akkanaa hojjechuuf ta'a waan akkanaati sponsora na godhaallee yoo jedhe nama jechuu danda'u nama hedduu qaba Oromoon na jaalattu hedduu jirti namoonni gurguddaan namoonni waa hojjedhu gatii isaa beekan hedduu jiranii geema taphadhee asirraa waa argadhaa waan kiyyaallee miti dalagaa kiyyaallee miti dhugaa dubbatuu fi garuu wanni yaada natti ta'eetiin jedhe maqaa kiyyaan maqaa geema kanaatiin ajandaa na godhattee yoo Oromootti duulte ani wanni san caalaa salphinaa anaaf hin jiru ture dhugaa rabbi salphachuun san caalaa ummatni maqaa kiyyaan akka salphatu waan hin feene baay'ee dhiphataa ture kanaaf haadha tiyya baay'ee jaaladha tajettu tanallee meenaa galcha daqiiqama takka booyaa jirti kunoo jalatti emoji maboya kana yabo na radi za family heddu ulfada ani gala boa akasi galu jaba dane le nan boa boye fayata baga gamadde ruma debidan ummanni oromo hundinu ulfada fayata anu jirada abdu way lencho ayye nu jirada hundu man kesan abba abdi abba abdi dullo me fakata indira kero adoiga ayye kanu jirada gadi ana majala bu abshir ayye galatoma ayye lencho kiya galatoma ammalle asumani torban kalesa sambata dhufu 18 October 18 tti abdun gurban Oromo kadalen kuni geema qaba akkuma akeya kakalesa kanatti bira dhaabbanne isalle maqaa ittaagonu kabaja Oromo atiksinu namni kuni nama tiktaakerati miti nama fuula isaa alinu fuula isaa yu arginaa gamma garuu nama jalqabarraa na bira dhaabate dhimma geema kiyyaa kanarratti nama na duubaan jiru nama kaleessallee narra cichee akkasitti na waliin onna jedhaa ture naa galatoonfadha nagee mee nagee kiyya dubbadhu mee sagalee teetu qorsa galatoma thank you so much nage networking ke akka tokko jedhana fakkaata networking